nagaa waaqasanii fi baay'eetu hordoftoota abbii miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee akka nagaa qabdan abdii amantiin qaba waaqayyo bira. Tolee guyyaa irraa kanas nutti deebinee jirra. Egaa obboloota koo guddaa eebbifamaa waaqessaa eebbisuu galatoomaa warri laayikii naa godhaa jirtan warri sabskiraayib naa godhaa jirtan warri koomentii naa godhaa jirtan guddaa eebbifamaa jechuun jaaladha. Egaa walaa gargaaruun keenya akkumatti hubetti haa ta'u. Wal gargaaruun keenya baay'ee gaarii wal jajjabeessuun keenya baay'ee gaarii dhugaa dubbachuun namni tokko viidiyoo hojjetee guyyaatti tokko miti jedhamu baay'ee barbaadee kan lakkisee yoo koomentii waliin godhin yoo laayikii waliin godhin homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Maaliif laayik gochuun nama viidiyoo hojjetu hin jajjabeessa jechuudha. Laayik gaafa goonu nama biraa bira ga'a. Koomentii gaafa goonu immoo koomentiinis faayidaa qaba. Hundi keessanuu hin beektu. Kanaaf wal jajjabeessuun keenya akkuma itti fufetti haa ta'u jechuun jaaladha. Mee guyyaa irraa akkasii immoo yaada tokkoon qabadhee isinii dhufee barumsa ani baay'ee irraa baradheera. Innis mata dureen isaa hin dhiphatinii jedha. Egaa biyya lafaa kana keessatti wantoonni nama dhiphisan baay'eedha. Tokko lama lakkaa'amanii hin dhuman jechuudha. Kanaaf mee barumsa ijoolleen tokko lamaan dabarsan baay'ee waan itti toleefan isinii qooda jechuudha. Amma kallattumaan gara barumsa keessatti dabarsa. Eebbifamaa barumsa hojii. Gara akkam maal hojjettu obboleessa koo kophaa kee iddoo kana kophaadhuma wayyu ati garuu maaliif kophaa filatte? Jireenyumatu na jibbisiise sammuma koo firii godhuuf jedhee tan kophaatti bahe. Qoy meeshaa aarsaa jirtu karaa al tokko maal jechuu barbaaddeeti ati? Dargaggeessa ola deemaadha maalum dhiphata boru waan guddaa si eeggata. Dhiphatiin kana siin jedheef gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphina keenya hundumaa baatee fannoo irratti xumureera. Kanaaf isa tuuttu kana dhiisiiti. Kennaa kana siif kennuu barbaade kennaa kana narraa fudhadhu. Kun maalaaf godha? Ani koo kanani iddoo kana ta'aa jiruuf ikkoo sammuu koo firii gochuufani baay'ee waan ani dhiphateef. Obboleessa koo kun boqonnaa namaaf laata. Ahaa kana yoon dubbise nan boqodha jechuudha? Boqonnaa guddaa namaa kenna. Kanaaf kana fudhadhu galii nagaan si wajjin haa galu. Tolee obboloota koo walitti deebinee jirra. Egaa sagalee ijoolleen kun barsiisan akshiin isaan godhaa jira kun isinitti toleedha waan adda addaa. Dhugaa dubbachuuf oduu namoonni hundinuu akkanatti akka ijoollee kanatti barsiisanii yookaan immoo yeroo dhiphina keessa jiranii mata dureen isaa akkuma isiniin jedhee hin dhiphatinii jedha. Agartaniittu kaa viidiyoo jechuudha. Jettii xiqqoon tuni barumsa isheen dabarsu agartaniittu. Mucaan kun illee jabdichi waaqayyo isaa eebbisu dhugaa. Oduu namoonni hundinuu akkasitti barumsa dabarsanii baay'ee ture jechuudha. Haala amma ijoolleen kun hojjetanii namoonni baay'ee waanuma akkasii keessa jiru. Gaafa jireenyi itti hammaatee yookaan tarii namaa oolanii immoo gaafa waa tokko hojjetanii milkaa'uu fi didee egaa biyyi lafaa akkuma beekamu qormaata. Dhiphina keessa gaafa galanii haraadaan taa'ee qabamu jechuudha. Haraada maxaxxii dhuguudhaan yookaan immoo akkuma beekamu shaaxuudhaan yookaan immoo akkuma amma viidiyoo irratti agartan sigaaraa tuturaan kanatti dargaggoonni baay'een miidhamu jechuudha. Egaa kanaan miidhamuu dhiisanii odoo gaafa dhiphina keessa galle gaafa rakkannis gaafa waan hundumaayyuu gara waaqayyootti gorree dubbisa galee waaqayyoo dubbifannee hiika waaqayyoo dubbisa galee waaqayyoo maal akka jiru nuuf galee egaa dhiphina keessaa hin baanaa jechuudha. Namni keenya jechuudha. Egaa ani wajjiniin wal qabatee gaafa dhiphannee gaafa rakkina keessa gallee gara waaqayyootti hin gorru jechuudha. Akka waan yeroo dhiphannee waan hamaa sana keessa gallee waan nurraa badu nutti fakkaata. Garuu inni nurraa hin badu. Inni dhiphina caalu nutti fide jechuudha. Akkamitti hubattanii gaafa sigaaraa xuuxanii egaa qaama namaa keessaa akka miidhuu hin beekne jechuudha. Gaafa maxaxxiis dhugan immoo maxaxxiin immoo
hin barbaachisu jechuudha. Innillee qaama namaa miidhaa, sammuu namaa adoocha. Gaafa sammuu namaa adoochi immoo namni sammuu isaa gaafa adoode waan hojjetu hin beeku jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waan jechuu barbaade na hubatti hodhee yaada. Namoonni baay'een dargaggoonni keenya gaafa dhiphatanii gaafa rakkatanii waan tokko hojjetanii gaafa milkaa'uu dhabanii maal godhanitti fakkaate karaa irratti ba'anii kan akka sigaaraa xuuxuu kan akka immoo akka hannaa waan akkasitti sammuu ofii isaanii jeeqamanii badu. Garuu jechuudha waan keessa jira sanitti jabaatanii gara dubbii sagalee waaqayyoo itti gaafa goran amantii qabanitti gaafa jabaatanii rakkina jiru keessaa ni bahu jechuudha. Dhiphina jiru keessaa ni bahu jechuudha. Barnoonni ijoolleen kun dabarsanii dhugaa yeroo baay'ee natti tole jechuudha. Kanaan durallee mucaa kan isinii qoodan ture waa'ee barumsaa waa'ee gorsa ijoollee shamarraniitiin ni dabarsee irratti jechuudha. Odoo namoonni baay'een akkuma isaanii irratti dabarsanii haakshiidhaan jechuudha. Gochaan viidiyoon akkasuma dabarsanii baay'ee natti tole jechuudha. Maaliif irraa isin hubattaa namni beeku namni sammuun isaa banama sirriitti raawwachuu danda'a jechuudha. Maaliif gaafa gara waaqayyoo dhiifnee gara hin taanetti gorree bakkuma teenya sanitti hafne jechuudha. Ijattii xiqqoo sun immoo agartanii kallattii isheen ittiin dubbii sagalee waaqayyoo babal'iftu akkamitti akka namni gisee rakkina keessaa bahee gara rakkina keessatti galee gara sagalee waaqayyootti gaafa goran akkas rakkina keessaa ba'an ijoolleen kun jechuudha. Walumaa galattu waan bareede ergaa bareeda dabarsu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'een isaaniirraa hubadhaa. Baay'een isaanitti ilaalarra yeroo baay'ee jechuudha. Nan hordofa. Maaliif odoo nama hundinuu akkas godhanii baay'ee natti tole jechuudha. Kanaaf waaqayyoon rakkina dhiphina isa sammuu keenya jeequ isa hafuura hin taane nutti ergu waaqayyoon nurraa haa qabu. Maaliif beektu namni jaalateetti kan akkas godhu namoonni waan akkas godhan jechuudha. Kan dhugaatii dhugan, kan sigaaraa tutan, kan shishaa afuufan kun hundumaayyuu jechuudha. Namni jaalateetii miti. Hundumtuyyuu jaalatee hin taane inni kun fayyaa dhabee inni kun immoo kan harki namaa waan hin taane irratti raawwatanii kan beektu biyya keenya keessa wantoota baay'eetu jira jechuudha. Lakkaa'amee hin dhumu kanarraan gara sammuu isaanii tuqamee gara shishaa afuufuu yookaan sigaaraa xuuxuu immoo warreen kun immoo akkuma carraa yookaan hiriyyaadhaan tasatti godhanii hiriyyaan kan beektu nama balleessaa. Hiriyyaa sigaaraa xuuxuu qaba ta'uu danda'a. Hiriyyaa shishaa xuuxuu qaba ta'uu danda'a jechuudha. Saniin boodatti godhanii gaafa guyyaa 2-3 ilaalanii innis waan gaariitti fakkaatee itti baduu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal jechuun barbaade egaa biyyi lafaa kuni baay'ee dhiphinni ishee lakkaa'amee hin dhumu. Gaafa dhiphannee gaafa rakkannee waan hundaayyuu gaafa taanee gara sagalee waaqayyootti gaafa gorree dhiphinni keenyas hundinuyyuu nurraa bu'aa jechuudha. Maaliif jennaan egaa wanti waaqayyoon caalu tokkollee hin jirre waan hunduyyuu waan godhu isa waan ta'eef jechuudha. Warroonni amma osoo beekan nuti osoo hin beekin gara shishaa xuuxuu akkasumas gara sammuu isaanii jeeqamuutti darban baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu biyya keenya keessaa yeroo baay'ee kan argaan jechuudha. Yeroon karaalee deemullee haa ta'u akka ollaa keenyattis nan arga jechuudha. Namuma eessatti ba'aa jettee ati yaaddutu osoo hin beekin guyyaa keessa badee waan hin taane hin qabame jechuudha. Kanaaf yeroo waan hin taane hin qabaman sanaa agafee jechuudha. Namni tokko agafee yoo kan namaaf hin eejjemne ta'e gaafa amalaan itti gorte wanni akkanaa kun mee karaa sirriidhaa karaan kun gortuu mee gara waaqayyootti deebi'ee jetteen inuma deebi'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan maaliif siimooti jechuudha kan deebisu hafuura keessan darbee dubbate jechuudha. Kanaaf waaqayyo waan akkasitti irraa nu haa qabu. Warra akkasitti karaa irratti dhaabatanii sigaaraa xuuxuudhaan amaloota garaagaraa mancaasanii dargaggoonni bara kana keessa dhugaa dubbachuuf taananii waanuma akkasitti qoqqoonnamanii waanuma akkasitti qaqqabanii jechuudha. Biyya keenya keessatti abdii godhatanii inni kun barumsa dhabee barumsa waan akka kutaa 12 akka 10 akkasitti dhabanii hojii dhabanii waan akkasii sammuu fudeekkanii jiran baay'eetu jira jechuudha. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Barumsi ijoollee ani irra isinii qabadee dhufuun barumsi ijoollee kun tolee sananii isiniif qabadee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhaabbadde sananii isinii waraabaa jechuudha. Viidiyoo kana waraabaadha.
akkuma beekamu maatiin koo natti dhiyoo jiru yeroo baay'ee akka ittiin viidiyoo hojjedhu hin qabachuudha garuu isuma keessatti immoo gaafa ayyaanni waaqayyoo isinii baay'ate waan hundumattuu isin jabeessa. Dhugaa hojiin sama fe'u isinitti baay'ate dadhabbinni kallattii garaagaraatiin gaafa isinitti dhufe gaafa immoo waaqayyoo isin jabeessa wanti hundinuu isiniif salphaadha jechuudha. Kanaaf sagaleen koo barnoonni koo guyyaa irraa akkanumaadha. Amma waan biraatti walitti deemnutti waaqayyo sadaa eebbisuu jabaadhaa. Walaa jabeessinuu galatooma.